akkasitti amanee uummanni kaleessaa har'as numa manaa guutuu addunyaa keessa aduwwi tolola diinii irratti odeessa utuu akka jaraatiin jiraan warra keessa wallaalle beekaa seenaa nu tureessa qalamni jara yoom waan dhugaa barreessa durii sarras daawaatu seene qalbii keessa jira kan daawaa malee seenu diinii keessa kan barbaade amanu zabana hunda keessa sini yaadachiisa saabaa nabii keessa taarika haqiiqaa qabna harka keessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني كم جرتو كبجمتوتا في جالتم توتا چانالي فابرو bakka jirtanitti hunda muslimtoota nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatu jecha har'a seenaa bareedduu fi akkasumas seenaa Umar ilmu Khattaab islaamahuu isaa maal akka tahe qabannee walitti deebineetii jirra. Umar jechuun nama seenaa qabeessaa fi akkasumas bakka bu'aa islaamaa isa lammaffaa ta'uudhaan kan beekamu. Sadullaahii leenca rabbii jechuunis beekama. Kanaafuu seenaa isaa hanga tokko irraa ilaalla jenneeti seenaa islaamahuu Umar. Guyyaa tokko Umar Abdallah binti Abii Haythamaa kara biyya Habashaa osoo godaansaaf deemaa jirtu Umar ibnu Khattaab itti dhufee eessa akka deemaa jirtu gaafateen. Lafa itiin keessatti nu dartan keessaa karaa lafa rabbiin itti gabbarruu dandeenyutti deemaa jirra jetteen deebifteef. Umaris rabbiin isin waliin haa jiraatu jedheen akkuma isaan addaan baateen jaarsiisii Amiir itti dhufee jennaan akka Umariin agartee baqataaf ka'uu isaanii itti himte jennaan dhiirsa isiitti Umaris gara laafinsaa fi akka itti qalbii cabe isaaniif gaddee ajaa'iba itti himte. Jaarsiisii akkana jedhe osoo harreen Khattaab islaamoytillee Umar hin islaamahu jedhee yaada Umariif qabu ibse. Gaafa tokko Umar farshoo dhuguuf karaa mana farshoo itti gurguramtuu yoo gahu warri farshoo gurguru hin jirantu. Yaada isaa jijjiiree Ka'baa tawaafuuf yoo deemu Nabi Muhammadii sallallahu alayhi wasallam Ka'baa jalatti salaataa jiru arge. Carraa Nabi Muhammadiin arguu kanatti gammadaa waan Muhammad jedhu dhokatee dhageeffatu murteeffate. Akka Nabi Muhammad hin arginetti qirdoo Ka'baa jalatti dhokatee dhageeffachuu eegale. Yeroo sana mi'aan qur'aanaa onnee isaatti waa'u booda lubbuu isaatiin haasahuu eegale. Qur'aanni kun walaloo ta'uu shakkee yeroo sana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam suuraa al-Haqqaa ayata qur'aanaa 40 hanga 42tti innahu laqawlu rasuulin kariim wamaa huwa biqawli shaa'irin qaliilan maa tu'minuun. Qur'aanni kun jecha ergaa kabajamaati jedha walaloo miti jedhu qara'e. Ammas Umariin qalbiin isaa Qur'aanni kun jecha namaa waaraabuu tahuu shakkitee yeroo kanas Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayata itti aantu suuraa al-Haqqaa 42 jecha raagaa hin taane jedhu walaa biqawlika hin qaliilan maa tazakkaruun jedhu qara'e. Yeroo kana garuu akkana ufiin jedhe aanaa kiyyaaf gosa kiyya waliin nagahaan jiraachuu naa wayyamoo islaama tahee aanaa kiyyaaf gosa kiyya waliin diinamuu naaf wayya jedhee tasgabbii dhabe. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akkana jedhee du'aahii kadhate. Yaa Rabbi Abii Jahal ibnu Hishaamii fi Umar bin Khattaab keessaa nama gara keetti jaalatamaa taheen islaamummaa tana jabeessi jedhee kadhate. Guyyaa tokko Umar Nabi Muhammadii fi sallallahu alayhi wasallam sahaaban isaa gaara Safaa jalatti walitti qabaman jechaa beekeen sayfii isaa luqqifatee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ajjeesuu qaba jedhee bahe. Yeroo sana namicha gosa Banii Zuhraa irraa tahan walitti dhufee namtichis eessa deemta jedhee isa gaafannaan Muhammad ajjeesuu deema jedheen.
yoo ati isa ajjeefte gosti isaa banii haashimii fi banii abdul manaafis sin dhiisan yaaddaa jedheen. Umaris dallanee atiin kunuu isa jala deebuu hin ooltu isaan jedhee namtichis sila obboleettiin tee Faaximaa fi jaarsi isillee Sa'iid binu Zaydii islaamawanii jiranii yoo ajjeesuun kee hin oollee ofirraa eegali jedheen. Yeroo sana gara mana Faaximaatti qajeelee yoo mana obboleettii dhiyaatu sagalee qur'aanaa namni mana keessaa qara'utti jiru dhagahe. Sagaleen dhagahes sahaabdicha Kabbaab jedhamu obboleettii isaatii fi jaarsa isii qaraasisutti jira ture. Umar mana seennan Kabbaab jalaa dhokate. Maali sagaleen ani dhagahe jennaan obboleettiin nuti homaa hin dhageenye jetteen. Isin lamaan islaama taatan jechaa dhagahee jira, dubbiin kun dhugaadhaa jedheen. Battalumatti jaarsi Faaximaa akkana isaan jedhe, atuu osoo islaamoytee ta'uu battee waan ormi kee gabbaru kana dhiiftee jennaan Umar dhahaa jabduu dhahee lafatti kuffise. Faaximaanis jaarsarraa dhorkuudhaaf kaatee jennaan isis dhahee dhiiga fuularraan garagalche. Dhiiga isii argee hedduu rifte, garaa nyaatte. Kanaaf warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa jechaa paartii itti aanu hanga walitti deebinu turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.